Magaalaa Adaamaatti kutaan magaalaa Boolee hojii inisheetivii garaagaraa wabii nyaataa fi qaala'insa jireenyaa furuuf hojjechaa jiraachuu ibse. Kutaan magaalichaa fayyadamummaa hawaasa isaa mirkaneessuuf inisheetiviiwwan garaagaraatiin sheediiwwan 700 ol ijaaree hojjechaa jiraachuu itti aanaa hojii raawwachiisaan kutaa magaalichaa obbo Muktaar Jeelaan ibsaniiru. Egaa inisheetiviiwwan bara baranaa qabannee hojiitti galle naannoo inisheetivoota qonna irratti shanan jahan tokko ta'an karaa addaatiin qabannee hojiitti gallee jirra jechaadha. Kana keessaa inni duraa horsiisaa loon aannaniiti. Egaa loon aannanii karaa addaatiin keessattuu sheediiwwan ijaarree fi sheedii kana keessatti ijaarsa gaafa jedhu keessattuu istaandaardii taa'isaniin jalqabaa sheedii ijaaruu ture jechaadha. Ijaarsa sheedii kana qofa osoo hin ta'in erga sheediin istaandaardii taa'isaniin ijaarame booda galtee itti galchuudha. Sheediin tokko istaandaardii naannoo sa'a 20 kan qabatu. Hojii kana erga gaafa karoora kana qabannee hojiitti galleetii wanni bal'aan hojjetamee jira jechaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo jireenya hawaasa isaa danqu furuuf dhimma ijoo taasifatee inisheetiviiwwan gadi buusuu kan dubbatan obbo Muktaar qonna idileen cinatti jireenya hawaasaa jijjiiruuf akka kutaa magaalichaatti galteewwan garaagaraa inisheetivichatti galchuun hawaasni akka irraa fayyadamuu fi namoota 7,000 oliifis carraa hojii uumuus himaniiru. Inisheetivii qonnaa kanaan sheediiwwan 650 kan karoorfanne kana keessaa sheedii 713 ijaarree muraasan alatti galtee kan itti galchine ta'uu isaati jechaadha. Egaa asirraa bu'aa baay'eedha kan eegamu. Tokkoffaa namni mallaqa isaatiin oomisha barbaadu gabaa irratti salphamatti akkaataa argachuu ittiin danda'u uumuudha jechaadha. Lammaffaa irratti qaala'insa jireenyaa naannoo kanatti argamu akka hir'isuuf gahee as keessatti akka taphatuu fi inni biraa fi ol'aanan carraa hojii sadarkaa garaagaraatti uumuudha jechaadha. Walumaa galatti hojiiwwan inisheetivii qonnaatiin hojjenne keessatti naannoo nama 700 ol kan ta'u carraan hojii akka uumamuuf yookaan as keessatti fayyadamaa akka ta'u taasisuun danda'amee jira jechaadha. Akka kutaa magaalichaatti hojiiwwan kanneen akka industirii godoo, horsiisa loon aannanii, furdisa loon foonii, horsiisa booyyee, lukkuu fi qurxummiitiin jiraattonni fayyadamoo ta'aa jiraachuu kan kaasan itti gaafatamaan waajjira qonnaa kutaa magaalichaa obbo Amantee Addunyaa gara fuula duraatittis hojiiwwan kun aanawwan kutaa magaalichaatti babal'achuun sanirra darbee akka naannawwan magaalichaa fayyadamaniif sonni itti dabalamee akka hojjetamu deeggarsa ogummaa walirraa hin cinne taasisaa jiraachuu dubbataniiru. Inisheetivoonni kun kan hojjetaman moodaalitii shaniini badhaadhina maatiitiin akkasumas immoo carraa hojii uumuu karaa dargaggootaan gurmaanii kan hojjetan jiru. Waldaa hojii gamtaatiin kan hojjetan jiru. Dhaabbileewwan mootummaa fi mootummaa kana keessatti gahee akka ba'an kan taasifaman jiru. Kanaaf inisheetiviiwwan kun karaa adda addaatiin kan isaan hojjetaman yoo ta'u, kana keessatti gahee mataan isaanii kan ba'an ta'uu isaati. Faayidaawwan adda addaa qabu. Tokkoffaan wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf kan hojjetaman ta'uu isaati. Yeroo ammaa kana akkuma argitan aannan ba'aa jira, horiin furdisa ba'aa jira, lukkooleen galanii lukkoolee foonii ba'aa jiru. Akkasumas immoo kan qurxummis akkuma amma argaati jirtan kana yeroo ammaa kan oomishatti galleetti jirra jechuudha. Inni kuni gaafa gara magaalaa keenyatti gadi ba'u tokkoffaan wabii nyaataatiin of danda'uu san kan nuuf mirkaneessuudha. Gama biraatiin immoo gabayaa tasgabbeessuudhaafis faayidaa mataa isaa danda'e kan qabu ta'uu isaati. Kanaan alattis carraa hojii uumuudhaaf bashannanaaf akka amma argitan kana naannoo kanatti mana barumsaa keessatti iddoowwan adda addaa keessatti iddoowwan inisheetiviiwwan kana itti hojjenne hunda keessatti paakejii guutuu gooneet hojjenneedha waan ta'eef faayidaawwan bal'aa kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Namoonni inisheetivii kanarratti gurmaa'anis faayidaa argachaa jiranitti gammaduun hanqinoota mul'atanis qolatanii galma yaadan bira gahuuf cimanii kan hojjetan ta'uu yaada isaanii ibsaniiru. Manoota dura keessaa guumba'u oguma hojii argadhanatti fakkaane har'a garuu ani akka lammaffuu dhaladhe tokkotti jira.
baay'ee natti tolaa jira. Kanaaf seenanii akka hojjetan hojii tuffachuun barbaachisaa miti. Gadi bu'amee hojjetame kan namaan dabarreef hin jiru baay'ee naa darbeera waan ta'eef narraa muuxannoo akka fudhatan dhaamsaa fi. Nuyi filatamneeti kan hojiidha hojjechuu jalqabne. Kana hojjennee jirra qurxummii isaan nu galchee waajjira kantiibaati. Waajjira kantiibaa bishaanis nu galchee jira. Kana hojjechaa jirra akka mana barumsaatti manni barumsaa kan uummataati. Biyya tajaajila manni barumsaa. Kanaaf kan hojjechaa jirra. Duraani fuduraa fi muduraa asitti hojjennaa turre. Achi immoo gara qurxummii dhufnee hoogganaan isin nutti dhufee walii haasofnee bu'aa baay'ee qaba. Bu'aa baay'ee qaba kuni amma kuma kudhanii asii baasa. Hojii xiqqaan hojjechaa ture amma karaa hojii kanaatti reeffan fee jechuudha. Fuulduratti hojii kana itti fufnee hojjennee gabbisa horii kanallee itti cimsinee hojjennee fuuldura abdii boruu qabna jettanii itti yaadaa jechuudha.